السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaala Roozaatuu Arris yookaan chaanaala kiyyaa jira jirtu bakka jirtanutti nagaaf raamanni rabbii akkasuma kabajaaf jaalalli kiyya qilleensarraan bararee isin haa qaqqabuun isiniin jedha. Itti aansuudhaan akkuma dheengadda waadaa isiniif seenee viidiyoo taanu keessatti rakkoo chaanaala kiyya ragee fi waan isin fayyada jedhee yaadu waan baruu qabdanu kan isin barsiisu ta'a. Akkuma isiniin jedhetti inshaallah hadda isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Hanga xumura qophichaatti na waliin turan affeerraa kiyya. Dura dursa garuu chaanaala kiyyaaf kan haarawaa taatan chaanaala kiyyaa akkuma duraan beektanu maqaa kiyya jijjiireen ture garuu amma immoo maqaa kiyya isuma jalqabaatti deebiseetiin jira. Roozaatuu Arris jettanii yoo barreessan kan isiniif ba'u ta'a. Sabskaraayib gochuudhaan akkasuma mallattoo alaarmiillee cuqaasuudhaan viidiyooleen hangadhiisoo battalumatti akka isin qaqqabee irraa fayyadamtanu kabajaaf jaallaan isin affeereetiin jira. Itti aansuudhaan waan na mudate irratti yoo deebinee chaanaala kiyya gaafa jalqaba adseensii guutuu yaani hubannoo adii kanaan qabuun ture alhamdulillah ammallee baruu jechuudha. Yeroo saniif rakkoon qabu isa jedhuun ana qofayyuu miti obboleessi kiyya tokkotu naa guute. Obboleessi kiyya sunillee gaafa fedhetti jijjiiruu hin dandeessaa jedheennaanii kan hin dhugaadhaan hin jijjiiraa isa jedhuuni akkas gochuu danda'e jechuudha. Yaani akka inni natti miti guutuu danda'e. Walaakin dhumarratti jijjiiramuu hin dandeenye. Jijjiiramuun paayimentii irratti ni jijjiirama. Inshaallah paayimentiin illee akkamitti akka jijjiiramu isinitti agarsiisa viidiyoo taanu keessatti. Paayimentii jijjiiruu ni dandeessa garuu seetingii jijjiiruun baay'ee cimaadha. Garuu akkamman isin barsiisuudha yaani isin agarsiisuudha dhufetti paayimentis seetingis jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Seetingii jijjiiruudhaaf garuu dursa chaanaala kee gara chaanaala nigdiitti deeffachuu qabda. Nigdii jechuun baanar isa jedhudha. Yaani chaanaalli lama jira, tokko personaaliidha, tokko baanariidha. Personaalii jechuun kan dhuunfaati. Yaani yuutuubiin nama kamuyyuu, jawaalee nama kamuyyuu jawaalee googilii qabu. Akkuma kun asitti ilaaltanu wanti hin banaa jiru kun googiliidha. Googilii gizeen banu kun yuutuubii ni qaba, kireemoo ni qaba, diraayivarii ni qaba, diyoos jedhan kanallee ni qaba, akkasuma kanallee ni qaba. Yaani waan ni qabu hundasaa ilaalaa jirtu jechuudha. Amshee googilii jawaalli qabu wantoota hundayyuu ni qaba. Garuu san gara intanaatti deeffannee gara kan nigdiitti deeffannee ittiin hojjechuudhaa fi waan nu barbaachisu kan isiniif ibsu ta'a jechuudha inshaallah. Waan nu barbaachisu kan isin ibsu ta'a. Waan nu barbaachisu isinitti agarsiisuu kiyya dura maalish waan nu barbaachisu isinitti agarsiisuudhaa fi intanaa keessa seenna kireemoo keessa. Kireemoo keessanii seenna. Chaanaala kee jijjiireetiin jira garuu chaanaala biraa jijjiireetiin akka carraa chaanaala biraallee jalqabeetiin ture naaf jijjiiramaan jiru inni kun isa jedhuun jechuudha. Garuu alhamdulillah naaf jijjiiramee jira. Biyya isin ittiin korakkoo waan qabuuf dhaabatan isin waraaba akka hin dananneef. Chaanaalli kun amma chaanaala kuduraati. Gara baanariitti jijjiiramee jira. Yoo gubates haala salphaadhaan deeffachuu hin danda'a. Kan hojiidhaafis immoo amma ta'e baay'ee waan gaarii wayiinatti fakkaata. Yaani jijjiiramumaan guyyaa lamman kana keessatti argee irratti jechuudha. Isa duraarraa waan baay'ee gaarii waan ta'eef of eeggannoo cimaadhaan inni na mudate akka isin hin mudannetti akka jijjiirrattanu isin affeereetiin jira. Jijjiiruudhaaf amma chaanaala isa kana osoo hin taane chaanaala biraatiin kan hin maqaa kireetii godhe isinii jira. Kan hin maqaa kireetii godhe san keessa seenutunu akkamitti akka kireetii gootanu afaaniin isinitti hima. Chaanaala sana hin jijjiiraa isin duratti.
gaafan jijjiiru isinillee ni jijjiirrattu jechuudha. Amma fakkeenyaaf inni kun bifa sadiin jira. Hangaafan jalqaba sirreessu kun akkuma argaa jirtan kana roozaa ta'u arras jedhee jira sadanuyyuu garuu maqaa feetan moggaafachuu ni dandeessu. Maal godheetanuu moggaaseen tureen roozaatuuf jedhee moggaasee kireetii godhee kireetii yeroon godhu sana yeroon itti jijjiiruuf jedhu dogongoreera. Dogongora koo sanaaf yuutuubiin chaanalii kee fayyaan sana jalaa gubatee garuu alhamdulillah naa deebi'ee jira. Akka itti deebi'e sanillee kan isin agarsiisu ta'a gara fuulduraatti inshaallah. Har'aaf garuu akka itti deebi'e osoo hin taane akka itti isa kaan gara baayinariitti jijjiiranu kan isin agarsiisu ta'a. Isa kaan gara baayinariitti jijjiiruudhaaf mee isii kana filadhu. Akka fakkeenyaatti kun sabiskiraabii tokkotti qaba. Chaanalicha keessa gallee waliin ilaalla. YouTube keessatti as isin deebisa. YouTube keessaa garuu obsaan yoo eeggattan garuma sanatti achi isin deebisa. Garuu jalqaba irratti waa'ee kanaa yoo hin jedhu YouTuberoota lammikootaan hedduu gaafadheetiin jira. Kan beeknas naan jedhan jiru akkasuma immoo afaan keenyaanis hojjetamee jiru sarchii illee godheera jechuudha. Google irrattis ta'ee YouTube irrattis ta'ee argachuu hin dandeenye. Gabaabumatti amma akkasitti yeroon isinii fidee isii kana tuqxanii bilbila keessan yoo ta'u intanaas hin gaafata paaswordii keessan paaswordii itti naqxu paaswordii sana booda eeyyamaa ni galchitu eeyyama booda waan inni jedhu isinii fideetan dhufaa obsaan eegaa. Eeyyamni keessan bifa lamaan isiniif dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf bifa kanaan illee dhufuu danda'a. Akka carraa ammas more ways to verify jettanii yoo tuqxanis asitti lakkoofsa bilbilaatiin isinii fiduu ni danda'a. An garuu lakkoofsa bilbilaatiin waan hin hidhanneef lakkoofsa bilbilaa naan fidu eeyyama jawaalaa qofa naa fida sekiriitii koodii baasu jechuudha. Sekiriitii koodii baasuudhaaf immoo akkuma asitti nu ajajaa jirutti Galaxy 10 keessa seenii jedhaa jira. Seetingii keessa seenii aappii seetingii jedhu Google keessa seenii manage your account your Google account jedha. Achi deemtee sekiriitii koodii kee baafattaa jechuudha. Yeroon baasu isinitti agarsiisa. Kan waliin ilaalu ta'a. Garuu isteeppii iddoo kana osoo hin geenye yeroo kireemoo keessa jirtanu chaanalii keessan isii kana tuqxanii yookaan tuttuqaa sadii mataarraa tuqxanii diskitoop kan jedhu kun banamaa ta'uu qaba jechuudha. Raayitiitti gochuu qabdu. Deskitooppii tuqee deskitooppii keessaa seetingii keessa seenee seetingii keessaa maaneej akkaawunt Google keessa seenee Google keessaa maaneej akkaawuntii bira dhufeera. Maaneej akkaawuntii seenee bakka sekiriitii koodii seenee isin agarsiisa. Maaneej akkaawuntii jechuun kanadha. Bakka home personal information data and privacy security date and primary kana kan isinii fidudha. Paayimentiin illee asitti ni dhufa. Isii kana keessaa kan isin fudhattanu isa kanadha jechuudha. Sekiriitii bakka jedhu kanarraa dakara deemtanii sekiriitii koodii kana asitti sekiriitii koodii kan jedhu verification step to verification dha gaditti jira. Sekiriitii koodii kan jedhu isa tuqxu. Basmaadhaan cufamee waan jiruuf basmaa itti naqa. Kun akkasitti naa baasee jira. Koodii kana daqiiqaa 15 olitti isiniin fayyadu. Otoo daqiiqaa 15 hin geenye daftanii itti guutuu qabdu. Kun itti naqeetiin jira. Amma kun keessatti dhiyeetiin jira. Kan barbaadaa jirus argaa jirtu. Kun amma processing please wait naan jedhee jira. Processaa yeroo inni xumuree kan bakka hanga'ee isinii fidu ta'a. Obsaan eegaa isiniin jedha yaani piroosesiin yeroo ammatee daqiiqaa ammatee fudhachuu danda'a waan ta'eef viidiyoo kana addaa kutee viidiyoo isa lammaffaa viidiyoo kana asirratti gabaabsee yaani
asirratti gabaabsee yeroo hin jedhu daqiiqaanis na jalaa gabaabbateera waan ta'eef dheeraa deemuun fedhu. Yaani sana amma kireetii godhutti immoo daqiiqaa an barbaadu ol waan ta'uuf inshaallah viidiyoo biraatiin kan isiniif fidee dhufu ta'a. Ammasittuu garuu obsaan na eeggadhaan isin jedha yaani kutaa lammaffaa isaatiif. Sababiin kana isiniin jedhuufis chaanala keessan yoo gara nigdiitti jijjiirrattanii tokkoffaa yoo gurgurachuu feetan iimeelii jijjiiruu dandeessu. Nama fakkeenyaaf iimeelii gaafa duraarraa jijjiireetiin jira. Iimeelii gaafa duraarraa kan hin jijjiire egaa chaanalichi akka nigdiitti deebi'e yoo ta'u nigdiitti hin deebiin baay'ee na rakkisaa ture jechuudha. Egaa nigdiitti deebi'e garuu amma tanaasaa jijjiireetiin jira. Iimeeliin isaanaaf jijjiiramee jira jechuudha. Isii jijjiiruu dhugaa dubbachuudhaaf hubannoo isiin fudhannee garuu immoo barumsa isiniif ta'a jedhee kan yaadu yoo ta'e akka itti jijjiiran sana iyyaafadhee kan isiniif fidu ta'a. Gabaabumatti chaanala keessan niin gurguradha yoo jettanis seetingii isaan jijjiira yoo jettanis akka fakkeenyaatti akkuma kootii biyya biraa keessa teessanii maqaa biyya saniitiin yoo guuttanii gaafa biyyatti deebitan isin rakkisuu danda'a. Yaani biyyoormaa biyyummormaatii galuun keenya nuul waan ta'eef yeroo gallee isin rakkisuu danda'a. Yoo isin rakkisu akka san gara biyyaatti jijjiirrachuudhaaf seetingiin isaa yaani kaantirii isaa jijjiiruudhaaf Google irratti yoo barreessan argachuu hin dandeessanu. Waa meeqa rukutaan ture yaani nan sirreeffadha jedhee jechuudha osoo namatti hin kennin. Walaakin sirraa'uu hin dandeenye. Alhamdulillah garuu gara kamiinuu haa ta'u naaf sirraa'ee jira galata Rabbii. Kanaafuu isinillee akka sirreeffattanuuf yaani dursitanii yoo sirreeffattan rakkoon kamuyyuu ofirraa dandamachuu dandeessu jechuudha chaanala keessanirraa. Inni biraan immoo yoo illee gubatee fakkeenyaaf kan koo amma deebi'ee jira. Akkamitti akka deebi'u isasillee tartiiba qabsiisee viidiyoo ittaanu keessatti inshaallah bakka nama ga'ee please processing ganaan jedhee dhaabbate sanirraa kan itti fufee isin agarsiisu ta'a. Isa ittaanu irrattis immoo yoo Rabbiin fedhee akkaataa utuu baanariitti hin jijjiiramin parsonaaliidhaan osoo jiru yoo gubatee deeffachuu hin danda'amu. Fakkeenyaaf chaanalli kiyya qulqulluu ta'ee kalaas dhiisee chaanala biraa jalqabeetiin ture. Obboleettiin keenya jeesaasi Rabbiin furdoo isiidhaaf haa deebisu. Wallaahi tuwaitii anillee warruma danaadhaan sabaa wal qoodu keessaa isa tokkodha. Garuu alhamdulillah sabaan walitti hin dhufne nuti saba tokko miti. Walaakin immoo kalimaan shahaadatayni walitti nu hiitee jirti. Sababa kalimaa shahaadatayniitiif ijoolleen na waliin cinqamanii chaanala kiyya naa deebisanii jiru. Chaanala kiyya naa deebisuu bira dabarfatanii immoo wallaahi YouTube kana yaani yeroo jalqabarra seenuu fi yeroo jalqabarra seenuu fakkeenyaaf namni liivii aminshoo keessa jirtan yoo viidiyoo kana ni caqastu taatanii fatanaa achi keessatti dabarsaa turre hundi keessanuu ni beektanii jechuudha. Anillee baay'ee isin wajjin hin turre. Yeroo gabaabaa isin wajjin ta'a yeroo gabaabaa sana keessatti amma cinqamaa ture natu beeka. Rafitii dhiisee saatittiin silaa rafu sababa liiviiti. Walaakin immoo booddeen isaa akka inni ta'es warra achi jirtan qubanii qabdu jechuudha. Garuu ijoolleen kuni nuti warri liivii san jalatti walitti qabamne hundinuyyuu nama afaan tokko dubbatudha. Walaakin immoo afaan tokko dubbanne malee ilaalcha nuti waliif qabnu ilaalcha tokko miti. Garuu jara kana qilleensa irratti baree afaan tokkoon dubbannu akkuma kanaan shahaadatayni dhumti walitti nu hidheennaanii kan nuti waliin dubbannu kan nuti waliin jirru. Walaakin Mimee isin warra yeroo san liivii waliin turre keessaa billaa aleekum namni guyyaa lama qofa akkasiin liivii waliif seenu jira. Abadan hin jiru. Mucaan kuni isiin Amaaraa an Oromoodha. Garuu sabaan waliin faalleessine chaanala sii sabiskiraayiba 804 qabu. Mataan kee hin tuqamini jettee hoodhu jettee naa kennite. Walaakin alhamdulillah Rabbiin kos chaanala kiyya naaf deebisee jira.
Gamanumaanis illee maqaa hordoftoota chaanaala kiyyaatiin galatoomfachuun barbaada. Kan akkasii rabbiin naa buusuudhaaf yaani obboleeyyan akkasii sababa chaanaala kanaatiin argachuu kiyyaaf baay'ee tokkoon gammada. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Isin immoo osoo rakkoon kun isin hin mudanne akka chaanaala keessan sirreeffattanudha kan isiniif dhaamu. Inshaallah viidiyoowwan gadhiisuu fakkeenyaaf kan kana duraallee kan nama fayyadu jedhee yaadeedha. Kan amma isinitti agarsiisaa jiru kun viidiyoota gaggabaaboo gadhiisedha. Garuu maqaa pileelistiidhaan hidhamee waan jiruuf bakka tokkotti isinitti agarsiisaa jira. Kun kan isin fayyadu qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf kan paaswordii keessan akka itti jijjiirrattanu kan yeroo gabaabaa keessatti sa'aatii guuttatu waan hedduu qaba jechuudha. Chaanaalee kiyya keessa seentanii hordofuun irraa barachuu ni dandeessu. Kanarraaf asumatti gabaabsaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Waan hordoftaniif galatooma.